ragaa malee yoo akkasumatti lafa albite malee yoo akkasumatti lakkii sirni kun sirna keenya mootummaan kun kan keenya Quseedin Addeefaayyuu keenya turan Gobanaan faayyuu keenya turan Kumsaa Morodaa faayyuu keenya turan Abbaa Jifaar faayyuu keenya turan yoo maqaate maqaan jiru hin taatu maqaan jireenya hin taatu jireenya kan taatu kan abboota keenya akka keenya yoo fayyaa jiran malee maqaa keenya waamamaniitii fi nu bakka hin bu'an. Waan ati ijaan argitee hin beekne tokkoon sitti argisiisa. Tasumaa ijaan argitee kan ati hin beekne. Miidiyaa kanarrattis lafa irrattis tasuma argitee kan hin beekne takkan sitti argisiisa. Sekeendii muraasaati. Guutuu isaa sitti argisiisa. Kanan jechaa jiruutii fi didi hindinnaadha malee waan biraa didi hindinnaa. Maaliif waan dandeenyu pilaatfoormii kama farkaati qabdaa didi hindinnaa. Emoji boyichaa hin erginaa yoo na buusuu barbaaddan malee iddoo emoji boyichaa koppiliinki godha. Didi hindinnaadha malee kaayyoon koo waan biraa malee. Nama keenya ajjeesaa nama keenya qalaa waan tati argitee hin beekne sitti argisiisa. Tasuma. Namni tokko iyyuu argeera yoo jette ajaa'ibaati. Kana hundumaa maaliifan siniin jedha eenyummaa keenya irratti nuyi yoo ofii keenyaaf hin dubbanne suutaan na caqaba. Mordee qaama asirratti. Baay'ina viidiyoo keessa miliqee jira obsumaatiin eega. Wantan isinitti argisiisu kana eenyuyyuu akka hin argineef eenyuyyuu akka quba hin qabne sirrumatti hin beeka. Ammaan dhufutti warri qe'ee kana jirtan koppiliinki godha. Sheer godhaati hiriyoota keessan biraatiin baay'ina viidiyooti. Yaa.
kana caalaa inni ilaaltan hamma dhumaatti yoo ilaaltan bakkaan jiru kanaan irra cuftan garuu wanta inni ta'e sagalee dhaggeeffadhaa. Qoshashaan namaan jette gaafa barri isheetti dhufee jira. Jaarsi kun jaarsa qotee bula. Kun hin cufa isinuu beektu waan ta'eef. Kanuman tiniin jedhe. So morma ofii taatiif falmachuu kan qabu abbaa. Mormi si citee yoo ati hin mormanne falan qabdu jecha. Dhaamsa kanuman tinii dhaama warri teessanii dhaggeeffattan dhaamsi kiyyeessuma kana. Tokko hagayya 21 jechuun guyyaa 19 sagantaan miidiyaadhaa tamsaasa kallattii. Sana irratti immoo kan ofii keenyaa jennu mormi Oromoo cite morma hootii kanu. Kana sooshaal miidiyaa kanaan tiiktoka kanaan kanan fideef bal'inaatiin soolfaadhaa wajjiniidhaatiin waan irratti diteeyidoo ofii keenyaa mari'anne qabu. Namni hordoftoota qabu mormi Oromoo cite kun mormataa kan ta'e hagayya 21tiif qophiin keenya torban isa dhuftu waan lama gochuu dandeenya. Mormachuu dandeenya waan dandeenyus gochuu dandeenya. Kana maafantiniin jedhare eenyummaa keenyaatiif yookaan immoo waan taaneef yoo nuti hin falmatin eenyuyyuu nuuf hin falmu. Dhaamsa kana maafantiniidha. Namoonni amma kanaa baay'attanii teessanii dhaggeeffachaa jirtan uummanni kun hundumtuudha waan takka gootanii ennaan ga'a. Hagayya 21 guyyaa itti morma keenyaaf mormannu ta'uusaa waan isinitti argisiise. Waan amma quba qabdan. Morma amma citee bakkee irra face. Morma ilma namaa isin ija keessaniitiin ilaaltan. Yoo mormi Oromoo cite hundumtuu morma keessan yoo inni ta'e yoo dhuguma morma hodheettee kan amantu taate anumaasii kan mormachuu danda'u jecha. Dargaggeessa kan argiteetta abbaa wajjin bakka takkatti ajjeefamee gatan. Tokko duwwaan isinitti argisiisa. Waan takka qofa. Hundaa argitanii namoonni haaraan dhuftan reefuu kan dhuftan uummata Gujii reeffa kaasuu dhaqee bakka tokko riphee bakkeetti hafe kan argiteetta. Kun araddaa keenya qeeke. Dhiisi maaloo dhiisuudhaaf hin dhufe. Kun abbaa dargaggeessa ammaa. Abbaa fi ilma bakka takkatti ajjeefama. Saganmoo fannisanii qaafa hormaata isaatii irraatii kutan walloo kunis waa'ee kee. Lafee uummata Horroo Guduruu Wallaggaa erga waraabessi nyaatee raawwateen booddee walitti qabee boolla tokkotti dhaqee naqee awwaala. Sun mataa namaati kan saawwaa kan sangaatitti hin fakkaatin mataa abbaa haadha keetiiti. Mataa namaatis. Sanamoo yeroon godhes dookumentiin isaa jira sun guyyaa eeggate. Hamma kanan jedhu waa'ee mormaa duwwaan jechaa mormi Oromoo cite morma keenyaa. Waa takka duwwaa isin argisiiseen waan harraadhaa xumura marsaattaanu erga isin morma keenyaaf akka mormannu dubbattanii raawwattaniitiin booddee namootan waliin mari'adhe hundumaa wajjin wal geenyeetu guyyaa takka qofa irraati haasu. Gaafa 19 hagayyaa 21 alanaa garaa garuu kan guyyaan 19 hafte kun guyyaa nuti akka diduu dandeenyutti dinnu. Akka diduu nuu danda'amu. Eessaayyuu haa ta'u eessa. Hagayya 21 jechuun guyyaa itti darajji amaaree darraatti Beessumaamaa Walda Manfas Qudus jedhanii morma isaa kutan. Viidiyoo dhumaan isinitti argisiisee sin dhaggeeffachiisa. Taatee darraa keessaa tokko.
kan darajaa maaree warri reefu dhuftan kunooti. Oke, saya kerja kesana itu tuh. Nama kia sih. Nama kan abdul bacun dan denya tanah nanti wan dubat tuh kau dari ya. Nama kia kana fasun dan denya tanah wan asuf tuh kau dari ya. Bakane jiru kana ati dakika aku ayo kan dedama gedutna butuh danda. Suraja sani. Murto kana gafan tinja dofi kiyam murtesen tinja. Bar ani gafan nala deke abba kiya ke tatilman gafate inna. So, the effective views. Wanti kun sirrii miti naan jedhe koppilingi gochaa dhaggeeffatu. Na buuseen naan dhimma keeti kunis. Viidiyoo ammaan xumurratti. Egaa wanni ani jechuu barbaadu waraanni Finxaaleeyyii Amaara Faannoo dargaggeessa umurii isaa waggaa 15 kan ta'e Darajjii Amaara kan jedhamu daa'ima waggaa 15 haadhiif abbaan ijoollota qaban keessa ijoollota kaan gaa'ila isaaniitiin xumursiisanii dargaggeettiin ishee qofatu kan warraaf ajajame haadhillee umurii ishee kan umuriidhaan fagaatte abbaanis umuriidhaan kan fagaatee warra tajaajilaa jiru warra irratti hafee isaa Finxaaleeyyiin Amaaraa mucaa kana fudhattee jalqaba rasaasa luka isaa rukutte gaafa inni fiigee jalaanan baay'ee jarri reebdee harkaan isa qabatte kottee rukuttee reebdee harkaan qabattee gaafa harkaan qabattu mucaasan muka hidhanii qaarezaadhaan qabanii gara magaalaa isaanii Salaalqullaa kan jedhamu kaambii isaanii iddoo waraana Amaara Faannoo kun itti wal qabu Salaalqullaa kan jedhamu Salaalqullaa qabatanii deeman. Salaalqullaa qabatanii deemanii mucaa kana doorsisanii haasofsiisanii jedhanii mucaa sana haasofsiisanii maaloo nan ajjeesina gaafa jedhee mucaa sun naasa'ee isaan taasa'u mucaa san rasaasanii miti billaa halbeedhaan morma isaa irraa gatan. Kanuman fininja. Hundumtuu yoo hagayya 21 ammaadhaa walii yaadannoo goona ta'e yookiin viidiyoo akkanitti ni erguuf na gaafadha yookiin ofii keessanii mormi Oromoo cite morma kooteedhaati chaalenjii kana wal dukkaa waan baanutti immoo wal dukkaa ba'a. Eenyuyyuu ajajee qophaa hin hafu waan bobbaanutti waliin bobbaa. Tamsaasi miidiyaadhaa kallattiidhaa tokko ni qophaa'eetiin hin jedhe. Sanarratti dhugaa keenya qofaadha kan dubbatan. Warri lakkii sirni nuu ta'eettanis dhugaa kana nu gargaara. Warri lakkeettanis dhugaa kana dubbatadha. Nu yoo fi keenya kan barbaannu nageenya uummataa qophaa barbaanna. Sadumaati waan kanarraati waan biraatiin hin jedhu garuu namni jaalala haadhaa qaba. Namni haadha isaa jaallatu yoo jiraate waan kan duwwaa dhaggeeffatu. Haadha isaa ka jaallatu qophaadhaatiin hin jechaa jira.
Hindi. Eenyutti jettee namoonni kophaa ta'e mata si dhaga'u. Akka jiru kun immoo yoo hin ta'in hin jiru dhufanii kan jiru.